مثلا ये नगासी जैसा नगावा का इसमें पकड़ का गलत वाक़ है वाक़ में के तो के तो इतने बड़ा माने किसी के सभी की वाक़ को कन्या के जिस नगावा का इसमें तो अगर वजह से आने के साथ का बराबर और बता देगा मैं ये अकस्ती मुबता और वाक़ पता के ना बता के नहीं बंदे वाक़ वाक़ से पता नहीं जो कर रहा है उसमें ऊपर का इनका पास में का दुआ के लिए चिंता करे दुआ के लिए करे सारी चीजें होता धर्मों वाक़ जिन्हें करने नगान करने फरियाद गरीब में ये गुजरात से अक्सर सवाल करना सारे गलत है तो वाक़ई में चल रही है वाक़ई से किसे मुफ्त है वाक़ई से आसान मुफ्त है वाक़ई से पकड़ है हम पकड़ लेते सब दिन तय करते हैं फिनिशी बताया बात है गलत बताया बात है जरा चीज़ों के दिन के गलत बताओ एक हो के दिन के से गलत बताओ गरगाशा के दिन के से गलत बताओ जाले के दिन के से गलत बताओ कन्हैया को कहना के थे गुया को कहना के थे क्या वाक़ई मकान क्या विवाद नमोदन नजी वाक़ई फन क्या वाक़ई पुख्ता जो बंदी के सबनी के Nunzani or Kenna Bonikena Kenna Gote Mulate Akan Akan Bolikis Wakefan Akan Yawaki Sagadi or the Musikan Shara and Wan Mulate Galanisi Yawaki Gupta Walitu Kapte Sasate Pujate Murachiste Javakan wanted finishing part of Ganamakan finishing part of Galanisi part of Amen Galanisi part Amen finishing part of Amen of Bansi part of Amen Galanisi part of you to Sabinus Jiro. You to the Sabinus Jiro. You to Kabina Sabinus Jiro. You to Yawaki सभी वायु गिरने वायु बड़े बच्चों जो उनके हरारे के जड़ में काम करेंगे हरारे के समुद्र पर निश्चित बात हो जाले के समुद्र पर निश्चित बात हो आमीन आमीन मैं और गाने जो जिन्हीं लोगों को आगे ये से दिलवा के बात Ada terlihat menabrak kembali. Aku tadi coba berikan mobil dari Noya tersebut.
manni keenya sitti gammade maqaan kee haa ulfaatu. Sammuu keenya, hafuurri keenya, qaamni keenya, jireenyi keenya hundumtuu galata siif dhiyeessa. Galatni siif haa ta'u. Guyyaa haaraa waaqeffachuuf kun fuula kee irratti walitti qabameera. Maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo si galateeffachaa akkasumas immoo cubbuu keenya sitti manna. Utuu beeknuu kan si gaddisiifne. Utuu beekin kan si gaddisiifne. Yaadaan kan irraa kaanne. Gochaan kan irraa kaanne. Nama takka bifa kee fakkeenya keetti uumatte kan gaddisiifne. Uumama kee kan miine. Yaa Waaqayyo wanta ati biraan jette gochuu dhiisuudhaan kan si gaddisiifne. Yaa Waaqayyo iddoo ati ergitetti hidhannee argamuu dhiisuudhaan kan si gaddisiifne. Cubbuu keenya hunduma isaa dubbisuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Cubbuu keenya kan nuti yaadanne hunduma isaa yaa Waaqayyo fuula kee duratti sitti mannaa maqaa Gooftaa Yesuus dhiisi. Ani cubbamaan cubbuu isaan irratti jibbaa. Cubbuu isaan irraa qulqulleessuu barbaada. Haaressuu barbaada jette yaa Waaqayyo. Kanaaf ofii jalqabanii gara biyya lafaatti ergite. Kanaaf yaa Waaqayyo anaaf sabni kee fuula kee dura dhaabbannee cubbuu keenya sitti mannaa maqaa Yesuusiin nutti araarami. Araara keetiin gara keenya ilaaluuf jaalala kee nuuf haa ta'u. Ganama kana yaa Waaqayyo Gooftaa biyya nu keessa jiraannu kanatti araaramuuf jaalala kee nuuf haa ta'u. Daa'immanitti, namoota gurguddaatti, dargaggootatti, haadholiitti, abbootiitti yaa Waaqayyo Gooftaa araaramuuf jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo fuula araara keetiin gara keenya waan ilaaluuf galanni siif haa ta'u. Cubbuu keenya karaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan nuuf dhiiftuuf galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Jedhaa ganama kana yaa Waaqayyo Gooftaa fuula kee duratti dhiyaanneerra. Akkuma nu wajjiniin jirtu geggeessaan hafuura kee qulqulluun nu wajjiniin haa ta'u. Hafuurri kee yaa Waaqayyo Gooftaa geggeessee nu haa faarfachiisu. Hafuurri kee nu haa waaqeffachiisu. Hafuurri kee yaa Waaqayyo Gooftaa ija keenya duratti, gurra keenyatti, yaada garaa keenyaatti yaa Waaqayyo qaama keenyatti, sammuu keenyatti, naannoo keenyatti, qilleensa keenyatti yaa Waaqayyo hafuurri kee haa dubbatu. Yaa Waaqayyo wanta hafuurri kee nu gidduutti hojjetu arguu kan dandeenyu ija keenya nu bani. Gurra keenya nuuf bani. Dammaqnee si waaqeffachuu kan dandeenyu nu gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa dadhabbii, yaaddoo yaa Waaqayyo Gooftaa hundumaa nurraa fageessi. Hojii gaariidhaan mormuudhaaf kan ergame waaqeffannaa keenyaaf mormuudhaaf kan ergamu hojii seexanaa maqaa Yesuusiin haa rukutamu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. Ati duwwaan nu gidduutti ulfaachuun jaalala kennuuf haa ta'u. Waaqummaa kee ilaallee, guddina kee ilaallee si jechuudhaaf si waaqeffachuuf dhiyaanneerraa ati wajjiniin ta'e. Warra mana isaanii ta'anii wajjin waaqeffatan isaatiin eebbisi. Hafuurri keenya jalatti nu eebbisaa jiru. Achittis karaa miidiyaa darbe isaan eebbisu. Kana hunduma isaa maqaa ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhanneerraa dhaga'ii. Ameen. Bira deemee nagaan si jibbeessaa nagaan Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Ameen ameen. Bakka nagaan dhuftanii yeroo kana nagaan Kiristoosiif haa ta'u jedhaatii nama mana kana keessa jiru hundumaa nagaa dhiyeessaa. Nagaan Kiristoos ta'a oleh karena itu apa yang kita tahu karena tanpa sendiri persentangan materi karena itu dirinya apa sometimes I teach this way. When I become a layman, yeah, like what's the
niya. Segala sifat Yesus. Dan juga Yesus segala sifat. Maka kita diofensikan Yesus itu juga as dia sahabat fakir lagi. Haleluya, wala kami kan doon dumating. Yesus segala sifat. Haleluya, kapalita ng Yesus ko ka. Nagpapit ka sa ipagpapit sa iyo. Ukonahin na sa iyo. Haleluya. Nagpapit ka sa iyo. Haleluya. Why would you judge sa aking
Again, order the chapter in Bhagavad Gita. Mas Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Pertemuan dan setiap itu nanti wabah ini akan semua segera tukar dengan segera cuma dan pemerintah segera dengan ini antara sini sebagai itu dan saling pula sebagai itu karena translate bisa berapa ya karena itu berapa ya ini merasa bisa overnight day study the course of basket maja atkan Yes, first reading for today comes from Jeremiah chapter 23, verses 1 to 6. As Cuma orang kayu yang jadi, walaupun kamu rasa berdaya di semua, wajar kita orang banyak negara, Eropa, tapi sebenarnya itu dari sendiri, Asia, Asia orang tadi, orang banyak dari sendiri berjalan pada kami ada terjadi. Jadi kalau bukan itu, mungkin dari kami warga tulis, waktu itu mencari sahaja, awal memang sahaja. Akan menjadi jadi waktu itu terlalu lebih. Kalau sedikit saya sebenarnya, kalau kita tidak cuma masalah kita harus menjadi. Bagi masa itu karena saya ada tulis. Every week di sana itu menerbitkan dua kali. Warga itu cara baru, baru warga itu berbicara itu. Saya sampaikan, bukan beda warga itu. Amin. Bisa lewat di orang kedele, lagi biasa dan jadi, terus lo belajar itu. Waktu itu sudah boleh kalau disebut atasan karaga atlet atasan atasan kali punya waktu itu kami saya sudah pernah sama-sama dikeriti berkeri isi tulisan berkali tulisan transaksi bisa ini si independen terus seperti mereka apa kasih ini isi negara karena nabi itu jadi kemudian after kemudian dia ada tulisan transaksi itu masih sama kemudian kalau rasanya itu sih bisa menjadi saya sih itu lagi dibayar ani itu semua saya di mana kasa bisa sih inspirasi nice bisa sih kalau kita baru itu bahkan itu pun bagian di sini ya bisa motif di rumah dan motif kalau ini motif kemarin motif terkait kerja di rumah yang kita pada saat bulan November Israel si terlambat ada berasa pakai pada rumah punya di dalam saya Bagi warga yang bersedia itu, baik sebagai ini, harus mengatakan kebenaran, jasa kebenaran, kalau tidak ada kebenaran,
Wangeela Marqos boqonnaa soddoma kaasanii soddomii achii booddee 53 kaasee amma 56 Because the reading for today comes from Mark chapter 6, verses 3 to 4, and then verses 56 to 56. Kita akan awal dari Yesus memuka macam Yesus saya. Ergamon yang Yesus berkata, "Walau kita walau masih zaman setiman, ini mau kesimpulan anak tinggal itu profil tiba kesepakatan sahaja. Namun juga yang Yesus karena nyata ini yang kalau Yesus sangat baik sekali ini dari jodoh untuk mereka. Namun itu sana ini wanita ini baik yang anugerah. Berarti mendapat untuk maksa kesehatan ini dan ini karena sana ini sangat berguna hingga Yesus berkata syahid ini kisah orang untuk dua San always saying one by no, San denying. One by was San versus okay. The question is yang muncul berarti misal dapat plan. Attraction charges use and together. Aku masih mungkin sahaja namun Yesus akan berada. Nana masih kecil kali, itu kan mana namun itu sedang siapa itu kan dan dia mendewakai ini lebih manis sekolah bahwa itu seni alasan syariah yang saat ini sehingga hamisha syariah yang saat ini Nama akan mendoa dapat rumah warga dapat berbicara masalah Yesus Kristus. Aku berdoa yang berarti berkat Yesus Kristus and pray and awareness so it is connected. We are self-satisfied. There are artists from there. There is a new model of what they are about and how. Whether they are new or whether achieve can do. And a full of rules. The history of the world what God is standing on God. The Imam of the Lord, the Imam the all forms, the lady of our lives. Amen. Juga teman-teman mati dari baik masyarakat kita pakai sendiri. Kerana sendiri sebenarnya yang pakai tanah. Dua belas itu dua belas karena ini pakai ini. Jawab bertanya, berikutnya waktu ini soalan tes pada misi kalau sesuatunya kena kena tes atau maka abang kalau nas jawab maka jawab kamu mau jawab saya terlalu nanti kita kita juga jawab ayah ini sudah ada kalau dan sudah ada jawab yang kami sudah ini beragam. Namun mereka jawab resposta que nahi terakhir itu atas jawab yang benar itu karena masa ini juga ada yang difatar.
Ya Waaqayyo tajaajila walitti qabamu harka kee irra geessee ya Waaqayyo deebisuun baay'isuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yeroo keenya fudhatu wajjin ta'ii maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Then you are able to guys come over to you. Begin to pray. Okay, ito na mga kayo din. At again, you guys are going to do kayo pa rin. Let's pray that guys. Let's close our eyes and go down our head and pray. Thank you, God, for today. Thank you for keeping us safe. Thank you for guiding us and bringing us to the church so that we worship you, so that we learn your word. Please send your Holy Spirit today and speak to us, to our teacher, and give us patience so that we pay attention and listen to your word. We also pray that we bless our friends, our family, our church, and we also pray that you guide us during this summer so that we have fun and we also learn more about you. Jawab yang dari misi baru, jodoh karena makan kiau fatu, disangkan yang lupa jauh tadi menantikan aku di dalam misi baru. Asal yang lebih dari sana misi. Apakah ada sana itu sana mengenai misi. Basis itu sana misi. Jawab yang kita jodoh karena dua misi. Cuma dia kena biasa kerja dan dia kena kerja pakai sana itu sudah lagi buat. Semua dia itu kisah kerja. Tapi kadang-kadang dia berkata ini pada dalam bentuk ya pun ini kadang-kadang desa seperti itu. Rusia wala itu sahaja nurai itu bentuk kadang ini kota yang lebih baik. Karena itu mama kaya menjadi saya sekarang. Amin. Baik.
Isa kana sinteni beeksisa lamaan sana nama kalam jiru garuu keessumaa yoo qabaanne wanta qabaa manni waaqeffatu sigaa dhalamtanii isinis manneen taaneetu gara salaatti dabalata. Namni keessummaa naaf garee beeknee yookiin immoo turee deebi'ee dhufee kan qabachuu barbaadu. Beeksisa nuti qabu beeksisa lamaan tokko jira. Torbee darbaa kuma ji'aati. Kanaaf yeroo itti qabu hojii godhamuudha. Isa kana yaada qabaa jechuun barbaada. Kabiraanii torbee lamaan irraa ijoolleen keenya gara waaqoo deemu waaqoo gaazexaan kan bara kana gara ijoollee torbaa kan ta'an deemaa jira. Baasii bineensa waan ta'eef ibsaa jira. Isa kanaaf akkas waaqayyoon baratanii ijoollee kanaaf akkas waaqayyoon baratanii yaadachisuu barbaanna. Namoonni ijoollee keessan waaqootti ergitan immoo kophaa warri waaqoo kan jedhanii ijoollee yeroo tokko kan waaqatti qabatanii darbuu isaan dura kaashii meebii aayisiriimii waan bitachuu fi isa kana onlaayinii kireeditii isaanii yoo guutan wayyaa maaliif kaashii isaa bineelda tokko tokko ta'ee galmees na sababii ta'e galee namsa akkasii dhaabanii online ma kredit mana kaati jolle ke se yo dolari jamana tere redemption करके जाते थे ऐसी क्रेडिट mana itu itu bayi sampai sasani gitu yo to bagai checking itu bayi itu rata ya jani sekarang ya kesempatan berbeda karena berapa mixture drive करते ada message itu jam itu yo wan negatif berarti mixture bayi kamu seperti itu kalau bayi semua sakit so kama dua kami dan dua kayu ya kalau berarti kan boleh sekali dua kayu kalau Cina sekali dua kayu biar mungkin bisa menjadi boleh mungkin apa aku pernah jah dan aku sudah kasih sudah memiliki demo amar la position tani sagi kasih mungkin sana penting kalau sekali dua kayu oh ya bukan itu mana lagi sedih bisa juga kalau oke kalau apa yang itu tuh mata kayak gitu kan jawab yang buta kayaknya segala depan dia bisa berkata sekian maaf ama matuan mungkin itu makam kia alfa jawab yang mau segala ke doa apa aja aku beri kekan jumpa aku beri kekan masih sekarang buta jalan lagi lupa tahu jawab yang buta kayaknya Ikesa ke baju kan itu, sambil ikesa ke ini, baju kasan dan sekarang ya jalan lagi lupa tahu. Ya udah berarti kan udah sih, maka buta itu sih, amin. Ya tahu ya mungkin yang baik sih karena so, sih ini baik All the time you will become a people. Let me ask you why all our things are easy. Come away from you to say, or Akasaba, why Sabasa, Six and again, you can do. If Nani, see why you are getting better. At the end of more, Osaka Jesus Christos, Akuhara is a Namota, one of the six, Amazani, Rakadan, Alligator, Sani for a Isang versi sunti kan kali jujur itu tak ada kes. Gababat tu wahai tiga gof kaya jujur ini sekali wahai sini kota itu. Gof kaya jujur tiga kali jujur sixtu community akan ini dia tak ada kes kan bukan jujur gabat. Utama dari mereka itu waktu mana bundura. Waktu mana bundura mungkin dia tiga kaya jadi. Umri cara nama nabi biar baru kami kerja, maksudnya life expectancy nama kita jadi. Terus ini kalau, hah? Lapos itu pada lapos
Sebarang berapa jadi? Contohnya dulu, pada saat life expectancy cumi, average ada amam jara dari yang jara tu kau pakai. Sedeta, sama jara. Tinjam, sistem tinjam ada. That's more close, I think. Jara tu kau pakai macam sebarang no iman macam sebarang Marima kan ada, baru ni baru kau pakai Yesus Kristus, satu benda jadi ada. Jadi amat baik ini baik anda ini juga. Nabi biar para ini jauh, life expectancy saya tidak mahu sampai misi biar begitu. Nabi nabi tu, santana bolehlah, kainu nabi tadi selesai bolehlah. Yang orang nanti jadi baik pada zaman ini. Nabi wakari kalau dia duit dia mesti duit, sudah mesti duit dia kalau ada duit, gari macam ada macam. Barang makan life expectancy ni kata, biar mereka kisah. और बागमन तालिदी और बागमन से देता हुआ कि तो उन्हें जाएगा बराबर ये जाता है क्योंकि साइंसी बाई गाली देगा ज्ञानी बाई गाली देगा नम्बर का संपादी बियर का करता है इधर जो वाम बाई के सागर में एक बाई करके बाई के सागर में घोड़े की तरह रहता है मतलब अक्का बरस नामी बरस जो जो तरह के सागर से निकलता है वहाँ पर इबुतन जरा मुझे इंसान उन्हें तो कुछ भी अलग करना है यार तो जेनी उत्तर पाते हैं ना तो रोज़ कुछ जेनी कभी कभी रात को बने रहने थी उया यारो अगर अफ्रीका के सच्ची इंसान को मसाले की उन्हें बहुत जोड़ने मुझे नहीं करता पता भी अलग करना है जो यार नहीं भी जेनी सब्जियां का नाम नहीं बोल रहा था यारो तो यार नहीं हुआ ये कर रहे चुका नहीं चाहिए वाकई में मगरगा जेनी अकबर बागा के सब वर्ड उतने बुरादर ने जेनी बागा के तरीके से कथा नहीं बागा कर वर्ड कुछ जेनी किसी का मुद्रा जेनी भाई और बागा का हार्डली बाई सानी डाउन सरचल बराबर के मालिकी वांती का आग्रह टेक्नोलॉजी सा करगा सा एक सा बेगुम सा इंजुर और बना डॉक्टर पूरा यूरोप में थे वाई योहानिस के बाद बड़े प्रिया तुम्हें बड़े चुता बढ़ रहा है जो योहानिस के बाद ही मोटुना बड़ा सा नजरे नमिची तनाव प्रेस आदि पूर्ण सी दिन में ये एक कभी तो इमा की एक ऐसी दुख बदले जो नमी क्या करना है इमा लेला को सही मौका दाम रहा कभी जो मार्क महासी विश it's very oppressive government barang mas bayi को ये रखना नहीं चाहिए पहले अब मोदी ना को लगे कभी मैंने रात मुझे अच्छी कोई हो तो ले उन्हें को मतलब कुछ कुछ डाल करती barang कैसे कैसे तो ये वर्री वर्री mana sa kadagi kesan mo warna nama saman warna nama ko yung san baje ko sa warna sudati mawala ka gamana hindi ba office ani kikwat rusum barban ne purani ka dinti na mara gawe kharap odika yuktani bari sabara ko kisa kharap anti yuktani bari sabara ko kisa कलर डेमोग्राफी होता नहीं जितना भी एलिविया लगा दिया था भाई ये बार पता कैसे करेंगे सब होता है उसको सुन के जा जाएगा बच्चों ये होता जाए जो ना तो फिर जो होता है उसको सोची वंगीरे ना गाने लबुजल करे वरना ये मनी कमु लबुजल करे जो ये कमु चुबुला लबुजल करे नमक में ये सुजल करे फ्री हेल्थ केयर करे जो बेटे अगर ये रिवे तो हेल्थ केयर भी अगर ये Lalu siapa ini mana? Wahai insuransi sekali. Barang sana kota ni Yesus Kristus ni. Free rumah kita nak sekali. Namun pada syariah wahai asal itu ke wahai ayah. Maka saya jadi business itu recur. Dua tiga orang ada, betul tiga orang ada sana. Gawas sana ada betul ni. Itu cuma ada kalinya sih abjud ada je. Wanita tu ada sepuluh mahu ada. Kalau kau Yesus Kristus ni, tola syariah ini. Kalian bisa apa? ये कारण सवाल कदा किसी का मैंने यार उत्तर में पूछा है उदाहरण राजे से जो ना उदाहरण सेना बदला है तो वन
cuunfaa wayii qaba jechuudha. Boqonnaa lakkoofsa dubarra gaafadhaa ergamoonni ergasii Yesuus biratti walitti qabamanii waan hojjetanii fi waan barsiisan hundumaa isatti himaniidha. Gabaasa dhiyeessuu dhufanii yeroo boqonnaa ja'a kanaa booddee deebitanii lakkoofsa torba qabatanii yoo ilaaltanii fi gooftaan nuti akka inni hojii isaanii ergee argina. Eessatti ergee dhaqaatii lallabaa, dhaqaatii fayyisaa, dhaqaatii seexana baasaa jedhanii dhaqanii baay'ee gaarii ta'e deebi'anii gammachuudhaan dhufaniitu wiliin giree jedhanii gabaasa dhiyeessuu dhufanii jechuudha. Gabaasa dhiyeessuu yeroo isaan dhufan immoo gooftaan Yesuus mee kottaa sana wajjin lafa qoomnee achi moggaatti baanee itti moqottoo itti ismiitiin haasaa garuu jedhanii yeroo isaan dhufanii sabi rakkataan jechuudha. Sabi rakkataan kun boqonnaa kana wayii duukaa bu'anii ammas duukaa bu'aniitu akka nyaata illee nyaata nabanii akka itti boqotan gara gabaatti seenanaa lafa sana kaan baraniitu miilaan dursanii dura naanna'aniidha. Very desperate community. Saba hiyyummaan itti qabate, saba fayyaansa ulfaataa jireenya ulfaate kanatti gooftaa Yesuus Kiristoos biraa sagalee gammachuu dhaga'e. Sagalee nagaa dhaga'e. Wangeelli immoo wangeela lubbuu duwwaa miti kan foonii isin fayyada foon namaatu. Galanni saabata. Eeyyee. Kan lubbuu duwwaa miti cubbuun isiniif dhufamee irraa cubbuu keessan irraa fayyaa seera duwwaa miti. Baay'een keessan addina keessanii kan jirtanii akkaataa itti wangeelli jireenya keessan geeddarame sammuu keessan akkamitti akka inni geeddarame jiruuf jireenya keessan inkaamii keessan akkamitti akka inni geeddarame ija keessan akkamitti akka inni beektu jechuudha. We are witness. Kanaaf yeroo waa'ee wangeelaa haasofnu dhiifamuu cubbuu duwwaa miti jechuudha. Baay'een keenya isa sanarraatti qooddateera sababni ta'e jechuudha. Kanaaf boqonnaa dhugatanii dhuunfaa dhiiganii jedhe. Gaafa isaan gara gabaatti dhufanii argeetti gooftaa Yesuusii maal jedhee hoolaa tiksee hin qabne fakkaatu turanii. Lakkoofsa 34 irratti isaan akka hoolota tiksee hin qabne waan turaniif inni immoo isaan qo'ee isa qoode maalidhaa? Waan baay'ee isaan barsiisutti keessa. Sabi isaa rakkina fayyaa rakkina nyaatni waan jiru. Barumsa si barbaada ture. Gooftaa Yesuusii tajaajilli isaa tiksi isaa maal fakkaata kan jedhu irratti dubbachuu barbaada. Tokkoffaa gooftaa Yesuus tiksee qabee ture. Tiksee qabee ture miti? Bara kana namoonni elekshinii mootii gochuu jechaa jiran paartiin kan mootii godhachaa jirudha. Namni elekshinii galmaa'ee jiran sitisni kan qaban namni sitisni ta'ee mootii godhe jira? Kan mootii godhu. So maaliif waa saamara biyya kana keessaatti anaan na filaa isin tiksaa sirriitti jedhanii miti. Akkasitti waan isaa yoo na filtanii anatu tiksee gaarii ta'uu danda'a biyya kanaaf. Warra Ameerikaa immoo gaafa sana jedhanii Ameerikaa duwwaa miti giloobaliyyuu antu dhimma baasaa jechuudha yeroo jedhan. The leader of free world immoo kan jedhamu akka jedhamu. Geggeessaa akkamii ta'u garuu Geggeessaa akkamii ta'u attamitti geggeessu biyyichi attamitti bulchu isa dhagaafi gooftaa Yesuus Kiristoos geggeessaa akkamii ture? Geggeessaa jaalalaan geggeessuu kan of deebisee of kennee kan tajaajilu ture miila kan dhiqu ture lubbuu isaa kan kennu ture jechuudha. Galanni Waaqayyoo geggeessaa akkasii. Bara ammaa kana keessa immoo warra poolitikaanii isaanii poolitikaanii sobaadhaa poolitikaa waliin ta'uu jedhu namoonni kana keessa garaagaraa ta'u ta'uu dhiisuu danda'a. Akkasii yeroo hundumaa akkasumatti garuu baay'ee isaa akkas fakkaata yeroo inni jechuudha. Waa'ee waldaa kiristaanaa keessatti deebisiidha. Paasteroota yeroo ammaa kana luboota yeroo ammaa kana tajaajila waldaa kiristaanaa. Dhuguma sagalee Waaqayyoo barsiisuu. Yeroo tokko tokko warri waldaa kiristaanaa keessa barsiisan barumsi isaan barsiisan karaadhaan nama kaachisu miti. Namni haala galfachuudhaaf isaanitti baqatee isaanitti siqee yeeyyii hin taane seera jechuudha. Horiidhaaf kan saba walitti qabu jiru. Ittiin mul'achuudhaaf saba walitti qabu jiru.
Danta ofisa ke sabab berarti kalau jiru bosan ke Yesus Kristus tiksitu kasih itu itu. Kalian bisa apa? Amin. Amin amin. Ya kasih berarti gitu kayak yang tiksitu lubu saking itu itu. Tiksi gaya kasih itu. Tiksoti pada nama malah kata di dalam. Dan apa? Tiksa ini kayak tiksa apa? Ini kan nasi warna kalian kalau kota ke Yesus Kristus ada yang kayak toko warna warna ini juga boleh bersihkan. Apura sani samusa ini juga. Warna bayi kita lagi. Osya ke segala kita ini semua ko karat ini nabi kita ke usah boleh mencari karat rakyat warna ini why everyone why on the Christianity theology why salvation is the by final buruwa why kasi lagi ni final buruwa tane kan sampai berbahasa knowledge berbahasa जो लेंगे जरा Christianity yoma wan biya laga punata bebu manna kora bebaratu manna kora man jede ise Kristus buat apa koluga lego jadi nama bayi waktu yang jalan boleh baka rokai kita. Waktu itu sih, aku orang itu kabeh kerana lagi insan bersisut ke, insan bersisut ke, karena sama bersisut ke mana, saja insan bisa jadi contoh pasal. Kali ini kau kata Kristus kenal, lembaga aku berada pada Israel. Saya kan nyati Israel, ongkosan itu physically gara-gara kau Yesus Kristus, spiritually gara-gara kau Yesus Kristus. Psychologically, karena pun cuma dokter kita yang kita sih kita dokter perspektif. Sangat di kamera itu jalan ini mau tiksa, ini juga jalan itu. Dan kalau tiba tiba saja ini jalan, warna ini sudah ini sahaja dokter. Warna baru sudah bersih sahaja. Nama panjang sabab warna mira bersih sahaja gara-gara. Sahaja pada temu warna sambil. Sekarang itu waktu beberapa hari itu waktu berbuat Kristianan kianti, namun kami beragam betul ada nanti payah dari nama. Rumah tak, kalau kita jual tadi, kalau saya itu asal jalan kita jual tadi, ada yang kita jalan jual. Karena sih istri itu besar kita, mati ini boleh besar ini bisa ni, dah bagaimana kita payah satu beda, dah bagaimana? Itu ada begini. Tapi kalau video ni berada di video dengan dua orang yang mana sahaja ada satu orang mencuba. Kerana agama itu banyak orang Kristian lagi nyaya nu, jadi Kristian mah uji Kristus tu betul cara kisi sopi terkamati, asal jalan pun terus betul. Acik tidak ni uji tidak ni, ada dua orang baru. Bapa itu sih dapat sahaja ni sangka gara betul betul. Dapat sahaja ni sangka gara. Itu dapat ni. Quando berbuat tidak boleh cuma. Karena gesek ni wali tikfaman semua aku cara ini lagi. Mahu cara ini sah. Mungkin wali gesek ni kaya ni pada dia proses. Orang ni ko sekali ko beberapa ni, manis sekali lagi bekai. Dan dapat lagi sayur ni masalah kita ni sekarang ni lah. Dah. Agar Kristian tadi, siksitu kaya biru dan daun menjerata. Endu rambar kaya bukan yang saya. Angkanya ni. Bahwa saya Yesus Kristus ini anggap Kristus ada lagi. Anggap Kristus dalam iman. Garu karena nama aja bahwa saya Yesus. Politika kisah ni karena nama aja. Wadah Kristiana kisah ni karena nama aja. Dinadi kisah ni karena nama aja. हर की भी मीलु आकरियो बियर वाला नमक सगले सारे जो आके अक्का जाएगा कहीं से उठे तो ना करो और बोले ठीक है सर माटी के संग लुट आकरियो बहुत सारे बिजली के लुट दिखी बच्चों का गलत जाता है ये वर्षा बावना के सनी वर्षा बना के सनी योगी निम्बो वर्षा पर के सनी योगी वर्षा पर सीता के सनी नमो ला के सनी दुआ के सुन बच्चों का इन दो जी के सनी दुआ के सुन बच्चों का Bahkan menjadi dari dua kali itu berjualan. Wah, iyo isi itu berjualan. Kerana itu apa? Pura cuma waktu tadi kenapa isi atau ini cuma.
Kanaaf eenyurraan dhagaa maalan dhagaa sadii adda baafachuu bira jiraata. Eenyutu tiksituu naaf ta'a. Eenyutu naaf gaggeessa. Asirratti ittiin deebi'a polotikaa sirnaatti. Biyya kanaaf illee eenyutu nama gaariidha jedhaati filaadhaa fudhatan. You are responsible. Sittisiin taatanii filachuun dandeessu taanaan elekshinii dubaara soofii ta'e yeroo kan biraa waa'ee isaa deebiinaa soofachuu. Itti gaafatamummaa qabna ofii keenyaaf biyya kanaaf dhaloota kanaaf jechuudha. Namni hojii waaqayyoo calaqqisiisu eenyudha akkamittiin Kiristoosiin karaa poolitikaal paartisipeeshinii kootii ibsuu danda'a kan jedhu gochuu danda'u sirra jiraata. Waaqayyo kana keessaa harka qabatanii keessa galanii naanni biyyichi yoo ta'e isuma itti gaafatamu anas itti gaafatamu jechuudha. Kanaaf tiksituu ofii keenyaa waldaa kiristaanaa keessatti YouTube irratti nama dhaggeeffatan, namarraa baratan, TV irratti nama dhaggeeffatan, namarraa baratan, podcast isaa nama hordoftan ofii keessaniitti adda baafatanii beekumsi godhan. Kanaaf tiksituu isaanii beekuu turan jarri kun jechuun barbaade. Kanaaf tiksituu inni fayyisu kun, inni jireenya isaa jaallisu kun gaafa inni dhufu midhaan nyaachuu ibsa dhaban duukaa fi gadi gara hundumaan. Kanaaf eenyuun faana fiigaa jira haasa jedhu gaafachuu bu'aa jechuudha. Eenyuun dhaggeeffachaa jira. Eenyuun attentionii koo kennaa jira. Eenyuun horii koo kennaa jira. Eenyuun yeroo koo kennaa jira jennee gaafachuu dura jiraatu jechuudha. Namni inni isin dhumitanii duukaa buusan suni, namni inni isin dhumitanii dhaggeeffatan suni yaada waaqayyoo isinitti dabarsaa jira, isinii qoodaa jira, isa gaafachuu kan keessan jechuudha. Maaliif maqaa waaqayyootiin namoonni soba baay'eetu soofii ta'e. Maaliif maqaa waaqayyootiin barumsa sobaa kan barsiisan baay'eetu soofii ta'e. Maqaa waaqayyootiin kan nama saaman jiru soofii ta'e. Maqaa waaqayyootiin raajii sobaa kan dubbatan jiru soofii ta'e. Maqaa waaqayyootiin barumsa sobaa kan barsiisan jiru soofii ta'e jechuudha. Walitti tiksee keessa. Okay. Tokkotti dabala. Gooftaan Yesuustu sagalee koo beekuu walitti isaan beekaa isa hojii jechuudha. Yeroo tokko waa'ee waldaa kiristaanaa yoo yaaddan waa'ee wanta ta'e yoo yaaddanii ani akkasiin seenee akkasittiin hubannee kunis jiraayee dhala waggaa shan yaa'uudha jechuudha. Miti yookiin immoo ifa gargaartuu qabataan sirrii booddeetti deebi'e. Waan tokko keessatti nu goyoomse abaluuni akkas jedhee ture akkasitti mana goyoomsee jechuudha. Waaqayyo ija keenya nu baafatu. Kanaaf wanti nuti godhu immoo ofii keenyaafis nuti ijoollee keenyaafis biyya keenyaaf koominiitii keenyaaf waan ta'u jechuudha. Salmaa warri tikfaman kun warri kan isaan godhanii bakka maratti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'aa turan. Iddoo hundumaatti gama sanattis namootatti manii mandara keessaa nama yaasanii namoota uffata fedhanii kadhachiisaa fi akka inni fayyu gochaa turan. Hordofammoo turan duukaa bu'amoo turan jechuudha. Beekaa ishee keessatti. Itti dhimanii duukaa deemaa turan. Yeroo isaanii kennanii duukaa deemaa turan jechuudha. Raawwataayisii godhanii hangafa godhanii waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos kan duukaa bu'u. Yeroo tokko utuu waaqayyo duukaa hin bu'in waaqayyo maaliif waan hin godhu inni gaafachuu barbaada. Utuu wanta nurraa eegamu godhin waaqayyo beeksii godhee gargaarsa irraa arganne jechaa hin jiru. Garuu caljallee jireenya keenya jiraanne still garuu waaqayyo eebbisuu bosona jireenya nu expectii godha waaqayyo. Eeggaddaa daandii waggaa 82 tokko jirnaa isaan ture jechuudha. Inamantaa utuma haasaa sun waa'ee amantii qaba. Inamantaa waan inamantuu naan jettu. Maaliif nama raashaati. Maaliif inamantuu naan jettu. Hundumaa kooti baay'ee amantii kana dhageenye ammoo waggaa 82 ta'eessichi waan amantii keessa dhagee rakkachuu barbaadu kan jechuudha. Edaani amma gara duraatti deemaa jira. Yaaddoodha. Booda innaan qophooftee taa'ee nuudhaa fi ari'uulee fi gaafate. Lakini duu barbaadu naan jechuudha. Duu barbaadu jiraachuu barbaada. Ijoollee koo giraanchii jireenyi koo cina isaanii kaa'uu barbaada kan jechuudha.
I love life nan yeroo tokko immoo yeroo tokko immoo suma dubbee jiru kana waaqayyo maaliif na dhuunfee jedhaa naan itti nama tubbiti maaliif gaafatan taa'ee amma kana sammuu koo keessa iddoo wayii tokko jira jedhee kominikeetii godhamu gaafa hojii naan jedhu. Jadi, kan Kristianita itu walau tadi baru dikaniu, baru dikinaman ni, dia juga baru tu akan kalau kita niu, waktu yang mau jual bar, itu nama ni, injil je baru, isa tu mau tiga kali, yang juga mana tiga kali, mana cuma bare, jauh tu, jadi bisa ini. Waktu mana imbine macam apa yang dibanding imbine sedikit belum praktisi konen by the way amanti ke shalai itu ada shalai itu dapat sekolah ada bayar mana amanti ke it's really good bayar negara bisa aman negara praktisi ko juga aman gara-gara betul gara-gara waktu gara-gara bayar coba kalau itu kalau itu अच्छी करके पका है और तो इनामन न मजे इस आमन बना खाने की बेवजह रखिस खाने का बनाने को रखिस इवन का बच्चे रखिस कम्युनिटी कैसे करने ने बच्चे रखिस जो आज वो चुन लगाए सब बगैर अगर तो ये तो ये नेचर प्रोसेस कौन सी सारा को दे देंगे कारण से में गए हो सब के ना क्या के हुआ है बात सब लोग बोली इबानी सेजा के सगल लगा रहे Sereza kesa kaya kala segera kala kaya kala ni mere tu mana sachi se lencha tu kara ke wala ka te me jira yo kaya kala ka bata tu justify kare ni mero kancho betu tesani mana ke tesani tu excuse you milan ne chero to wa ko chu isura kiwa ko chu abi excuse you milan amma yo ni ga ga ni chiri ni ga ga gore ni sakata amma yona nama kana bagian ni appreciate ko da gore ni se kan sa masa yoda ko kada bande chumbar bare akka nu bobutu Kristus to kote akka mo roda tika Kristus jale jale niti immenu ka bi mun kan genya ka immenu ka ka bacho manawa kayo kisi show up ko ni nama ta jajiru nama e bisun kennun jalechun wajechun kan genya to kada ba kayo Kristus iksegari. Amin amin. Iksegari isayaron megu isayaron timbele sumegu. Isayaron ti yaani dukale mtu isapokana megu isagayaron gawan ti yaani sumegu. Haru tumake isarwajini jura Kristus. Berani sahabat. Amin. Isayaron ti bapak injur jenus Kunci injur. Anak sini dua kali, uang nak rumah saya kau tahu. Wakaf nak rumah saya kau tahu. Ijo itu tu biasa personality lah kami. Kisah ni sini ni dua kali tu ni. Mun dua kali tu kami bisa dua kali. Berani sahaja tu. Ye. Kanapi, orang tu mau suka minta. Orang tu erotik seni gara-gara nyala tiga sugar bar, gara misalnya tiga sugar bar. Gara marga tiga super bar, gara ada kena tiga super bar, jadi itu kan minta yang bagai marga. Yo ini model ini juga tuh berapa artifaksi model ini les agak tapi saya itu kok baru dia keru waktu feri kenya jalan kenya akan musuh kata kampung berbara. Itu Kristus berapa dia tak baca dan jodoh, kita baca dan jodoh Kristus juga apa? Amin amin. Kristus juga tergambarkan. Kristus juga diingat. Kristus juga milah pura. Dan dua kayu. Dua negara di tua ama, dua jiwa yang akan bisa kita lagi itu pura. Ini karena cuma itu. Ini karena cuma mengaris. Ini karena cuma Jrenya ke ego Kristus nama jirinjra. Amin amin. मैं क्रिस्टोस नाम जिंदगी रहूं
Kiristoos nama wajjin jira jedhamas. Ameen. Dhugaatii waaqayyoo kadhannaa sababii Waaqayyo baay'ee barnoota keenya Yesuus Kiristoos. Ganama gaarii akkasii biyya lafaa kanarratti yaa Waaqayyo shaamaa fiidaa foonii kan muraaf soora waaqarraa sagalee jijjiirame sagalee hundumaa dhaabbatu sagalee guutuu sagalee ulfina qabeessa gara keenya fidde fakkeenyummaa dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin ifni isaa amanamaa akka ta'e waan oolonni amanamoo ta'aniif ibsatu hin ta'in amanamummaan isaa yeroo hundumaa mul'ataaf jiraata akka ta'e nuti dubbatte oolonni immoo dhiiga isaanii akka isaan adda baasanii beekan akka isaan beekaniif immoo karaa isaa dubbiin jaalatti dubbataniif har'as yaa Waaqayyo rakkinnitu jiru ari'atamnitu jiru wanti nu namatti himachuu dandeenyu hin dandeenyetu jiru akka inni si beekuu dandeenyu si beekuun ulfina akka ta'e ganama kana nuti dubbatte kun sagalee kee sagalee nama kamiiyyuu galanni guddaan siif haa ta'u. Bara keessatti ati warra sitti hirkatan hin galu. Warri si amanatanii guyyaa tokko warri isaan wajjin jiraatan isaan jibbanii mootiin biyya bulchu isaan irratti ka'ee namni isaan irra goru dhibee seera biyyaa sana dheeffatanii abiddatti darbatanii jennaan adeessa gaafa gammachuu ulfinni jiru si wajjin warra turan sana gaafa rakkina hanganne ija majala afuun duratti nuyi nama sadii walitti hin darbanne kan abidda keessa deemaa jiru nama kuri inni tokko immoo keessumaa bifa waaqaa fakkaata jedhe. Firri nama gata, qabeenyi nama gata, beekumsi nama gata, fayyaan nama gata, haalli nama gata, bara baraan kan nama hin gannisi. Ati namatti hafta yaa Waaqayyo, firaa namaadhaati yaa Waaqayyo. Yeroo hin jirre ati jiraannaan waan hundumtuu jira yaa Waaqayyo. Ati Eeliyaasiin lafa namni bineensa biyya lafaa kanarraati ofiisaa hin foon jaallatu Eeliyaasiif deddeebi'ee ganamaaf galgala nyaata keessa ture. Eenyu waan akkasii ajajuu danda'a yoo ta'e malee. Har'as yaa Waaqayyo bara mootiin bishaan dhuguudhaan qabee waggaa sadii ji'a jaarrattatu Eeliyaas burqaa beeksisee dhuga. Guyyaa tokkollee deemuudhaan hin rakkanne ati warra si amanataniif iddoo waan jirretti waan qopheessita. Ati warra sitti hirkataniif bara namni yaa Waaqayyo fayyaadhaan dhibame fayyaa kennita. Har'ayyuu harki kee hojiirra jira. Har'ayyuu harki kee gidduu keenya jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana jireenya dabarsiniif waggaan keenya guyyaa tokko dhalannes miti, guyyaa tokko jiraannes miti. Namni hundumtuu inni kaan ijoollee, inni kaan giddu galeessa, inni kaan yaa Waaqayyo umurii guureera. Kana hundumaa wajjin situ ture waa'ee nama hundumaaf waa'ee lafa kanaaf galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu ulfinni siif haa ta'u. Qilleensa irratti lafarratti kan nu eegeessiis yaa gadadhu. Konkolaachisuu keessatti ba'uuf galuu keessatti Waaqayyo isin wajjin ta'a jedhamee akkuma caafamee jiru sagaleen sun ammayyuu jabaadha galanni siif haa ta'u. Karaa irratti nafne nu keessaa namni tokkoyyuu maqaan kee haa eebbifamu. Ganama kana immoo walitti nu qabde. Walgahii kana namni hundi ka'ee ganama nu ajajee jiru hafuura kee asitti walitti nu sassaaba. Eebbifame. Amma immoo si kadhannaa keenya nu qabee. Lubbuu keenya nu dhiisi. Mana keenyatti yaa Waaqayyo sagalee kana yaadachaa akka jiraannu nu gargaari. Yeroo rafnu akka birranne ani lafi kee qaba inni humna qabeessadha. Narraa waa namaaf ibsa Yesuus mana koorra jira jennee Yesuus karaa koorra jira inni of fuulduratti si ilaalaa deemu. Yeroo konkolaachisan konkolaataa isaanii fuulduratti baalaatu hin ta'in si ilaalaa deemu. Safannoo irratti fannifame ulfina guddaan isa nama dabarsu sana. Saduutii dadhabe sana. Eegdonni beektonni warra Roomaa loltuu warra kana hirribni dabalanii dhaqanii achi kaa'anii isaan jalatti lafa seeraan du'aa ka'e sana isa of duratti ilaaluu nu dandeessisi. Yaa Waaqayyo barumsa keenyaan dhaadachuu biyya keessa jirru biyya guddaa addunyaatti beekamaadha jennee dhaadachuu miti. Yesuus jira jennee dhaadachuu nu dandeessisi. Gara amantii kanaatti nu guddisi. Gara ulfina kanaatti nu guddisi. Galanni siif haa ta'u. Ammas nu gargaara. Ibsatoota manatti hafan namoota namni gargaaraa jiruuf si kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa namni harka kee irratti boqonnaa
Waaqayyo warra dhukkubsataniif siree isaanii afaramee caafamee jira. Warra dhukkubsataa manatti dhiisanii dhufan. Dhukkubsataa mana isaanii jiru daa'ima ta'u nama guddaa maqaa Yesuus Kiristoosiin siin kan kunuunfame haa ta'u. Namni qaama isaanii kunuunsa malee hafuura isaanii kunuunsa miti maqaa Yesuus Kiristoosiin amma battala kanatti gara siree isaanii dhaquun gara hafuura isaanii dhaquun gara sammuu isaanii dhaquun gammachuun isaanitti dhaga'amuun hafuurri qulqulluun dhaqee iddoo jiranitti isaan qaqqabachuun jaalala kennu haa ta'u. Ijoollee iddoo jiranitti gargaara. Yaa Waaqayyo biyya keessa jiru kanaaf si kadhanne mootii nagaa biyya kanaaf kenne. Yaa Waaqayyo biyya addunyaa kanaaf nama nagaa yaadu biyya kanaaf kenne. Eega mootummaa bal'aa eega addunyaa irratti beekamtii kennitee fi ati akka keessaa qabda. Yaa Waaqayyo biyya kana namni akkasumatti jedhee miti biyya namni biyya adda addaatiin walitti funaanamee biyya ta'edha. Gooftaa Yesuus Kiristoos si kadhanna eega hangafa goote addunyaa kana irratti warra yaa Waaqayyo nagaa yaadu haa ta'an. Biyya keenya ishee rakkina keessa jirtuuf si kadhanna bariin rakkinaan kan eegamu. Namni baay'een hojjetaa olee rafuu dadhabee yaa Waaqayyo akka namaatti jiraachuu yaaduutu baratee jiru akka namaatti jiraachuu dadhabee karaan yaaddoo galgalli yaaddoo ganamni yaaddoo Yesuus garuu ati yaaddoo namaa hambista. Yaa Waaqayyo nama biraatti mannuu qabu. Yohaannis illee gaafa tokko aareetu Simoon nama biraatu fedhee Yesuusitti ergamoota isaa ergee jedha. Nuyi shakkii akkasiin qabnu siin ergina Itoophiyaatti. Siin ergina Oromiyaatti. Siin ergina yaa Waaqayyo baadiyyaatti. Siin ergina magaalaatti. Biyya kanarraa harki kee adireeffata. Harki kee adireeffata. Ermiyaasitti yeroo dubbatte ati natu si kaasee innaaf daa'imni buqqiftaa inni jaartan diigde. Aboo kana kennite sagalee kee yeroo dubbisu. Yaa Waaqayyo gooftaa mancaa nuyi afaanii baafne kana jechuu baanne waan garaan keenya yaadu hin beekta. Gooftaa Yesuus nagaan biyya sanaaf akka ta'u barbaanna nagaa haa ta'u. Nagaanii dhalootaaf haa ta'u. Nagaan yaa Waaqayyo biyya sana qilleensa sanaaf haa ta'u. Immoo kana immoo gaarii dhageenyee bor yeroo nuti itti akkasii galateeffannuuf nu gargaara. Kana hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Yeroo keenyaaf hin eebbisi. Si baay'ee gara mana keenyaatti yeroo gallu dura keenya bu'ee isa jaallatu isa amanamaaf qulqulluu ilma kee isa jiraataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee yaa abbaa keenya waaqa jiraattu mootummaan kee jaalala kee waaqa akkasumas isaa ta'u kan nuuf deebiin yakkaa keenya suutis nutis galmee fudhanii Selamat tinggal aman bersyukur mohon begitu umis dan rakesan ni rawat dari sebuah kerja untuk terkait waktu terkait waktu muai bisu waktu sudah sampai bisu taram waktu sudah sadar kita cari bisu negara serada secara beranda dibalik pakai waktu empat dari lima dulu waktu itu orang Saya waktu itu tahu sebagai penegak waktu saya itu waktu saya itu thank you second lagi negara kurang negara media Kenya kesempatan kepada media orang itu sekarang isi ada waktu saya itu sama atau pembahasan Ayo kalau saya waktu itu saya episode kantor betul काम से नहीं करता है जी वो बड़ी टाइम के साथ में ये आप तक किसी का संपर्क कर सकता है टाइम पे वो शिफ्ट के लिए कस्टमर्स करने की आसान है लाउडन मार्केटिंग जिसे जैसा है इसको बाकी फंडा के लिए आ रहा है कस्टमर की रहा भैया का मैंने कैसे करना है तो मेरे गाड़ी तो मेरे informasi बताओ वो Jadi seperti itu saya kabarnya
yoo namni tajaajilan yeroo acha masjidatti qopheessu ara sarpiraayizii ta'uu danda'u yeroo isaan hojjetan jechuudha. Waaqayyo bisees naa yaabsuun torbee gaarii haa ta'u ulfaataa eebbifamaa fayyadaa.